waaqayyoo keessaa bakka tokko dubbisuudhaan gara ergaa boo'aatti gala. Akkana jedha namni akka warra gorsaa jal'ootaatti hin deddeebine karaa cubbamoonni irra adeeman irra kan hin adeemne warra ga'isan wajjinis tarree kan hin teenye gammachuu qaba jedha. Qooda kanaa isa gammadu kanatti seerri waaqayyoo itti tola jedha. Macaafa faarfannaa boqonnaa tokko kana gubbaatti barreessaan kun yeroo ergaa kana lafa nuu kaa'u gosa namootaati kan inni lafa nuu kaa'u. Namni gosa afur akka ta'an maqaa isaaniitiin gocha isaaniitiin yoo as ka'uudhaa baate akkas jedha barreessaan kun yookaan namni waaqayyoo kun maal jedha namni akka gorsa warra jal'ootaatti hin deddeebine maal haa ta'uudha gammadu jedha. Itti fufee immoo namni karaa cubbamoonni irra adeeman gubbaa kan hin deemne. Inni sadaffaan immoo karaa warra ga'istootaa jechuudhaan nama akkanatti gammachuun hin tola jedhee iddoo kanatti namoota gosa afur argina. Inni tokko jal'oota kan jedhutu jira. Inni lammaffaan immoo warra cubbamoota kan jedhu jira. Inni sadaffaan ga'istoota jedha. Inni arfaffaan warra seerri waaqayyoo itti tolu jedhee isaan kana qajeelota akka ta'an gosaawwan namoota afurii iddoo kanatti agarra. Kanaaf iddoo kana gara ergaa ana keessa dhalootaaf jirutti iddoo teessan keessanii akka ergaa kana dhageessanii fi ergaa kana akka sirnaan gahu kan na taasisu namni addunyaa kana gubbaa jiru marti isaa akkuma beektonni jedhanitti gosa afuritti qoodamu. Isaanis filaagmaatikii, meelaankoolii, saanguunii fi kiroonookilii yoo jedhamanii amalli isaanii kun amala bineensa afurii fakkaata. Inni kun leenca, goondaaf, qabalee fi saatawwaa jedhanii akka amala namaatti jedhee kan iddoo afuritti qoodu. Egaa amma gara ergaa kootti galuudhaaf inni tokkoffaan warra jal'ootaadha. Jal'oota kan jedhu kun maal jechuudha? Yeroo tokko ati jal'aadha, ati maali? Ati nama sirrii miti jennee namoota yeroo wal lollu yookaan yeroo namni ittiin wal eekamu yookaan wal abaaru hin argina. Jal'aa jechuun maal jechuudha? Akka kootti namni jal'aa jechuun ganamuma gaafa dhalatu jallatee kan dhalate jechuu osoo hin taane namni tokko kaleessa gaafa gooftaa fudhatu gaafa gara gooftaa dhufu amala isaa, jireenya isaa, isa hamaa, isa gidiraa, isa diina wajjin waliin makamee jiru hunda dhiisee ergi gara gooftaa kan dhufee amanee namni kun qajeelaa ta'a. Yaada waaqayyoo fudhachuun, hafuura waaqayyoo fudhachuun, yaada waaqayyoo keessa jiraachuudhaan namoota wajjin walii galee jiraachuudhaan namni kun jireenya isaa sirreeffatee akka ta'utti waan jiraatuuf namni kun baay'ee namatti tola namoota wajjin walii gale. Garuu gaaf tokko sababii dogoggora mataa isaatiin sababii dadhabbii mataa isaatiin dalilli tokko yoo hojjete dogoggora tokko yoo hojjete qooda dogoggora sanarraa gaabbanii gara daandii qajeelatti deebi'anii kan daandii ofii sirriitti fufsiisu maal jedhee qalbii diddiirradha yoon dogoggoree jedhee dubbadhe namni na ceepha'a nan tuffatama jechuudhaan yaada waaqayyo isa qajeelaa yaada waaqayyo isa sirrii keessa laphee isaanii kana hammeenyaan guutuurraa kan ka'e hin callatu daandii dhugaarraa goru isa wanta waaqayyo isa dubbii waaqayyo jedhurraa gorurraa kan ka'e jal'oota jedhamu. Ganamni isaanii qajeelaa dubbii isaanii qajeelaa waan gaarii gochaa turan otoo fiixaan hin baasin sababii dogoggora tokko dogoggora daandii irraa goru. Isaan lammaffaan cubbamootadha. Cubbamoota warri jedhamu kun warra gooftaa hin qabne warra daandii waaqayyoo namanne Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii godhanii kan hin fudhanne akkuma jiranitti akkasumatti kan jiraatan namni uumamaa ta'anii warra jiraatan kun cubbamoota jenna. Isaan kana immoo maaltu isaanii barbaachisaa dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo namaa hiru fayyisuu Yesuus Kiristoos namaa hiru akka isaan gooftaa duukaa bu'an gochuudhaan daandii deemsuu danda'ama. Akka macaafa keenyaatti duuka buutonni gosa afurtu jiru. Inni tokko duuka buutuu Museetti jedhu isaan kun maal jedhu fayyinni seera eeguudhaan jedhaniitu seera eeguudhaan fayyina jedhanii warra amanedha. Isaan lammaffaan immoo duuka buutuu Yohaannis. Duuka buutuu Yohaannis kun raajina jedhanii waan itti amananiif Yohaannis kanarraa waan tokko waan baratanii bakka Yohaannisiin geggeessa isaanii godhatanii Yohaannis duukaa bu'u. Inni sadaffaan duuka buutuu Farisootaati jennee ilaalla. Macaafni qulqulluu wangeela Yohaannis sagalee sadeeratti dubbata. Inni arfaffaan duuka buutota Yesuus Kiristoos jedhamanii waamamu. Kanaaf namni waan duukaa bu'eef duuka buutuu ta'a, waan bitamee waan isa bitaa jiruutiif duuka buutuu ta'a. Inni sadaffaan ga'istoota jedhu. Ga'istoota warri jedhaman kun hin beeknaa, hin dandeenyaa, nu gararraa Ontun jiru guddanneerraa nuti kana booddee dhugaan nu galeera hubanneerra jedhanii warra laphee isaanii of dhiitessan warra laphee isaanii iddoo guddaa yaada guddaa keessaa ka'an jarreen kun ga'istoota jedhamanii yaadamu.
sana rafaan mo warra dhugaa bisa galee waaqayyootiif jiraatanii akka bisa galee waaqayyoo deddeebi'an qajeelota yookaan raayitas jennee warra waamnu kana jarreen kun jireenya isaanii keessatti warra iddoo keenya irraa waaqayyo wajjin jiraanna gooftaan keenya abdiin keenya Yesuus Kiristoos warra jedhanidha. Walumaa kanatti iddoo kanatti gosa namoota afurii kan ilaallu tokko wiit yookaan jalloota warra jedhamanidha. Isaan lamaffaan immoo sinners warra jedhaman cubbamootadha. Isaan sadaffaan iddoo kana jiran immoo mockers warra jedhaman warra gadistootadha. Isaan arfaffaan raayitas jennee jarreen kana iddoo afuritti qooduudhaan ni ilaalla. Kana jarreen kuni akkamitti namni tokko jallaa wajjin jiraata, nama jallaa wajjin jiraata, akkamitti namni cubbamoota wajjin jiraata, akkamitti namni nama gadhiisaa wajjin jiraata jennee sammuu keenya keessa yoo keenyu walumaa kanatti macaan qulqulluun maal jedha yoo dubbisne Ibroota boqonnaa 12 maal jedha nama kam wajjin iyyuu nagaatti jiraata isa gadhiisaa wajjinis isa jallaa wajjinis isa cubbamaa wajjinis isa qajeelaa wajjinis nama kam wajjin nama lafarratti hundumaa nama waa uume kam wajjin iyyuu nagaatti jiraata. Nama wajjin jiraadhaan jedhu nagaatti wajjin jiraadhaan nama wajjin jiraadhaan jedhee tolisi hamaa wajjin hamaa ta'anii sobduu wajjin sobduu ta'anii akka inni dhufetti deebisanii jiraatu garuu maxxanni kun maal jedhaa inni Ibroota boqonnaa 12 kun nagaatti wajjin jiraadhaan sammuu keessatti gaafa kan jiru akkamitti nama jallaa nama siniibu nama mul'ata kee dhiibu nama abjuu kee dhiibu nama guddina kee dhiibu nama yaada kee fudhanne nama gorsa kee fudhanne wajjin akkamitti nagaatti jiraatu nagaatti kan jiraatu inni namoota cubbamoota jechuun warra yaada kee fudhan tokkummaa isaanii keessa kan si batan warra siif hin bitan warra amantaa kee dhiiban warra jireenya kee dhiiban warra dandeettii kee dhiiban wajjin akkamitti nagaadhaan jiraatu. Inni sadaffaan nama gadhiisaa wajjin nama nafi beeka jedhu wajjin nama si ceephoo wajjin akkamitti jiraatu. Kanaaf isaan kana mbaturee qooganama kana inni lakkoofsa sadaffaa maal jenneetu ilaalla akkamitti nama gadhiisaa yookaan immoo akkamitti nama hamaa wajjin jiraachuun akka danda'amu. Nama hamaa nama yaada nama fudhan nama gadhiisaa nama dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo hin jiraanne wajjin akkamitti nagaatti jiraanne akkamitti laphee keenya keenyee fi yaada keenya keenyee fi jireenya keenya keenyee fi akkamitti jiraanne jarreen kana faana hin jiraannu yoo ta'e mootummaa waaqayyoo galuu hin dandeenyu. Nama hamaadha jennee yoo jibbine jal'aadha jennee yoo jibbine cubbamaadha jennee yoo jibbine keessattuu nuti warra agalga'ootaa kun kan nuti dibamne waaqayyoo yaada isaa kan nuu kenne maaliifidha jennee yoo ilaalle jarreen kanatti dhugaa akka baanuuf gooftaan maal jedheera lafa kana gubbaa amma yoo rakkina guddaa qabdu jabaadha kan jedhe kan nu rakkisu wanta biraa itoo hin taane kan nu rakkisu kan nu dhibu yoo jiraate maa inni warra cubbamoota kana warra gooftaan qabe kanadha. Isaan kun bakka beekamaadha gooftaa seebii gadi jennee itti muka eegee ga'amu akkasumatti kan barbaadu iddoo teessan teessanii namoonni nama gufataan jiraachuu dandeessu iddoo teessan teessanii otoo dandeettii qabdanii humna qabdanii beekumsa qabdanii ceephoo namni jallan tokko namni yaada kee hin hubanne tokko si ceephoo irraa kan ka'e akkamitti akka jiraattu akkamitti ergaa keessa kee jiru abjuu keessa kee jiru galmaan gadhachuu dadhabdee namaan caafdee kan darbuun dadhabee humnaan na caalee beekumsaan na caalee jarreen kana wajjin akkamitti jiraadha. Inni Roomee boqonnaa 12 maal jedhaa siniyyuu nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf karaa keessan waan gochuu siniif ta'u maal godhaa jedha. Inni sun jiraadha akkamitti nagaatti jiraadha akkamittan nama nagaa nama hundumaa wajjin nagaatti jiraadha isa amane duukaa isa namani duukaa hamanee isa jallate duukaa isa dhugaa jallisu duukaa akkamittan nagaadhaan jiraadha. Isa jedhuufi karaa keessa namni hundumtuu nagaa si wajjin haa jiraatu hin jiru si nagaadha wajjin jiraadha jedha haleluuyaa nagaadha wajjin jiraadha jedha akkamittan nama kana wajjin nagaadhaan jiraadha isa jedhuufi inni Roomee keessaa maal jedha akkamittiin akka wajjin jiraannu nama hundumaa wajjin akkamitti akka jiraannu maal jedha karaa keessa karaa keessa waan gochuu si danda'u godhaa karaa keessa waan gochuu si danda'amedha. Karaa isaanii jiru atoo fiigee obboleettii nana jireenya kee ala jiraatu keessa jiraatu mootummaa waaqayyoo galuudhaaf nama tokko jibbuun qabu nama tokko dhiibuun qabu teessoo irraa hariitee aangoo irraa hariitee biriirraa fudhattee dhiibdee ajjeeftee jiraachuu hin dandeessu. Nama kan wajjin nagaadhaan jiraachuudhaaf immoo gahee namaa hin eegin gahee kee bichaa bahe karaa kee waan gochuu si danda'u. Oromoon akkas jedhame diinee isa biddeen jaalatu buddeen isaniidhu isa dubbii jaalatu dubbii dhiisuu jedha. Kanaaf maatii qorsuun barbaade nama wajjin nagaatti jiraachuudhaaf ekelee kan naafaa godhu ekelee kan naafaa godhu jechuudhaan namarraa sababan barbaade ishee karaa kee waan gochuu si danda'u godhu gooftaan waan gochuu
gochuu dandeenye sirran kaa'u ayyaana ittiin dandeessu musiiqen ayyaanni isaa kenna gomo si dandeessisa laphee keessa jabeessa akkati cabsitee baatu si godha kana ergaan sun beesunu maadira akkamitti nama hamaa wajjin jiraachuu danda'a akkamitti nama hamaa wajjin nama dhiibu wajjin nama abjuu nama fudhannu wajjin nama tokkotu wajjin akkamitti nagaadhaan jiraachuun danda'a isa jedhu qabxii muraasa gabaabsee kan kaasee booddee lakkoofsa isaa arfaffatan deebisee si cimsa na ordootu yoo ta'attan namoota hamoo kanaa jalloota warra macaafa faarfannaa boqonnaa tokko duubatti dubbisne gosaawwan namoota kana hundumaa yoo ilaalle namni bineensa keessa afur fakkaatu hin jedhedha leenca fakkaata gonda fakkaata saatawwa fakkaata qamalee fakkaatu hin jedhe isaan kun amala isaanii gubbaa qaafanne yookaan immoo melaankooliidha jennedha pilaazmaatikii fi saanguinii kiroonoo kan jennedha isaan kun amalli isaanii ulfaatan akkamittiin jarreen kana arfa wajjin jira akkamitti gondaan leenca fa'a akkamitti qamaleen immoo leenca fa'a akkamitti saatawwa akkamitti wal wajjin jiraanna akkamittiin jarreen kana hundumaa qabeenya koo taasifadha addunyaa kanarraa immoo beektaa wanti waaqayyo qabeenya godhee kenne keessa wanti nama uffachiisisu yoo jiraate nama jibbuun qabdu birri caala nama jaalatu beekumsa kee nama jaalatu nama guddoo qabaatu hamoodha namni beekama macaafa jedhe garaan nama qeliilee gadi kan gocha jedhamudha jedhe haa ta'uyyuu malee namni immoo eebba keenya waaqayyo uume wanti waaqayyo uume gadi kan dhagan jiru haa ta'uuti namoota kana wajjin akkamitti akka nagatti jiraattu ergi gabaabsisitti beekaa booddee akka biyya jabaattee iddoo kuftee jirtu iddoo abdiin kee laatee jiru iddootti jireenya kee gatte iddootti abjuu kee gatte akkati abjuu kee kaasuu barbaada nama yoo ta'e Yoosef kana dura sin ibsee obbolaansa kurnan abjuu isaaf iddoon qaban Yoosef iddoon qaban nama jal'aa abbaa abjuu ani waamu isaan hundumaa danda'e akkamitti akka danda'e akkamitti akka inni nama guddaa mootii guddaa akka ta'e abbaa biyyaa akka ta'e isaanumaa fuudhee gargaaraa akka ta'e walii ilaalleera lakkoofsa kana gubbaatti immoo akka jechuu dandeessa yeroo sagalee kana geessu kaate akkamitti hojii jiraadha nan dadhabee mana koo jiraachuu nan dadhabee mana koo jiraachuu nan dadhabee ollaa koo jiraachuu haati koo amtuudha abbaan koo hamaadha naannoon koo hamaadha jechuu dandeessa hamaa haa ta'an isaa sitti hammatan malee alitti namaatiin akkamitti hojii jiraachuu seensudhaaf immoo tokkoffaan yeroo hundumaa isaan gammachiisuu iyyaale jalloonni akka isaan jilbaan barbaadu gaistoonni akka yaada isaatti godhu barbaadu yeroo mara akka isaan jiran waan barbaadanii ati nama kaayyoo ta'e abbaa abjuu ta'e nama mul'ataa qabu ta'e yeroo hunda isaan gammachiisuudhaaf wajjin kolfuudhaaf wajjin nyaachuudhaaf yeroo kee isaan biratti gubuudhaan habdii kee dadhabsiisuudhaan yeroo hunda isaan gammachiisuudhaaf iyyaale namoonni akkanaa kun akka isaan gammachiisu jecha wantoota baay'ee gochuu danda'u akka sobdu akka hattu akka nama dhiibdu akka nama biraa jibbitu akka nama biraaf kiyyoo hibsu gochuu danda'u sittan hima jaalloonni erga keessaa ba'anii murteeffatanii aarsaa isaanii ergi waaqayyo jibbe kan isaan gammachiisu tokko hin waan jirre ta'uusa beekini isaan gammachiisuudhaaf yeroo kee fidi yeroo kee waan biraarra oolchan wajjin dhunnaa wajjin nama abaarraa wajjin akkas taanaa yoo isaan ta'a yoo wajjin taate namni si jibu beektaa mul'ata qabaachuu kee immoo kan itti dadhabeeftu holmarraa jireenya kee adda baafattee kana dhaamsa siidhaa magana lafa teessu taa'ee kana dhaga'e jireenya kee keessatti kanaan dura barumsaa sinii kenna ture keessatti yeroo hundumaa gammadaa jiraachuuf nama guddaa ta'uudhaaf wanti natti gochuu qabdu dirqama nama guddaa taatee dhalachuu qabdu si jedhee dhageessetta yoo ta'e hin dhagee yoo ta'e deebii ilaali boqos tokkoffaa gara biraa immoo abjuun qabdu yoo ta'e akkamitti abjuun akkasii keessatti uumuu fi abjuu kenna guddaa lakkoofsa nama fakkeetti beeku ilaalla yoo ta'e irra deebii ilaali duuba yookaan sii gala kana nama guddaa nama jaalatamaa ta'uudhaaf akka biyyi walii galee si jaalatu hin barbaadin atumto fiigee of jaalladhu iddoo ofii qabaat of qabati yoo akkas ta'e yeroo keessa jalloota gammachiisuu dhaqamaatu irti waan guddaa hojjetatta of keessaa warqii qottee baafta nama guddaa of goota kanaaf gabaabsee akkasitti muqaabii tokkoffaan akkamitti ati namoonni wajjin akka jiraatu jalloota wajjin akka jiraatu gabistoota wajjin akka jiraatu inni tokkoffaan nan gammachiisattee yaadi yeroo mara isaan yoo fedhan gocha keettaa gamaranii gocha keettaa alanii yeroo mara isaan gammachiisuudhaaf hin jiraatisi jechuu barbaada isa taanutu dabala inni lammaffaan immoo iddoon ati ofii qabdu iddoo ol jedhaata namni maqaatu waamtee si waamu gaafa tokko dhageessee taane Yohaannis gaafa dhalachuudhaaf ga'u erga gaafa dhalatu ollaan maqaa moggaasuu dhufe mucaan otoo dhalatiin dura garaa dhageettu maqaa qaba sitti waan ati kanatti ta'uu dandeessu isa erga dhalatte namni si jedhe toon taane ati dhalatiin dura karoora waaqayyo si jedhe sana taate
isa waaqni si jira sana ta'uudhaaf immoo atarrayyuu qophee namni guddaaf namni kabajaman isa waaqayyo ta'u isa waaqayyo jedhe ta'uudhaaf qophaa'ee dhalatee har'a ga'e kan du'a jalaa xiitii jalaa kan oole beela jalaa kan oole balaa makina jalaa kan oole si kana ta'uu tamanteetta yoo ta'e ammayyuu nama guddaa ta'uu kan dhalate si kanaaf siitu nama guddaa ta'uu dhalate nama si uume miti haadha kee babbaa kee haadha kee diimtuu babbaa kee gurraacha soora isaa biyya sana waan dhalatteefi isa isaan jedhan ta'uu hin dandeessu beeka naannoo fi maatii faadhaan akka kudii nama daangessan garuu ati san taatu wanta tokko akka ta'uu kan dandeessu isa waaqa ofii jedhe taatu lammaffaa isa ofii jedhu taatu kan kennuma kan jedhu kan waaqayyooti maal siin jechuun barbaade bi'a week nama guddaa ta'e jechu iddoo guddaa qabaatu yoo ani kana buuste ani gatiin qabu hiyyeessaa hin baranne habdii qabu ani sadarkaan godhumaadha maatiin koo iyyee jedha yoo jette soores hin baranne hiyyeessa waan uume waan fakkaatuufi seerdachaaba didi ati nama guddaa iddoo jedha ofii kennu iddoo jedhaa taa'uudhaaf birrii qabaachuu miti makiinaa qabaachuu miti fooqii qabaachuu miti iddoo na ta'uuf keessu yaadna ta'u keessaa qabdu iddoo sirrii kanaaf yeroo mara gaistoota wajjin jiraachuudhaaf warra makiinaa wajjin jiraachuudhaaf hamoota wajjin jiraachuu barbaadde iddoo isaan si kaan hin taa'in iddoo isaan si kaan hin taa'in hamaan ofiif iddoo guddaa qaba beektaa badi bada baaster keessatti hamaan ofiif iddoo guddaa nama mootiin jalatee maal taatoo jennaan ofiif of yaabbachiisee of kaaya iddichi garuu margatti yaasef qophaa'e isa diinni sii qoffore booda ofiif itti galaa isa ofii qopheeffate diinni immoo siif taa'isa waaqayyo gara kee waan jiruufi iddoo yartuu iddoo gadaantuu ofiif hin kennin ganamaaf galgala yeroo hundumaa ganama ka'e an nama guddaadha jedhe ani kabajamaadha jedhe kakuun narra jira jedhe kanarraa kan ka'e ati iddoo guddaan naaf qabu namoonni yeroo jalqabaate of tuulaa of jajaa mankeenya of keessin jechuu danda'u oolanii bulanii yaada keetti qabu yaada keetti qabu marii si gaafatu maal goonu jedhu hin agarra Yoosef mala gaafachuu tibsi bu'anii midhaan irraa bituu tibsi bu'anii inni garuu durii isaanii hin fudhanne homaa isaanii fudhanne eenyummaa isaa suuta ibseef ati nama guddaa iddoon taala ofiif hin kennin of hin ceephayin iddoo amma jirtu ati nama gahaa borummoo nama addaadha kanaaf namoota wajjin jiraachuuf ga'istootaaf jalloota wajjin jiraachuudhaaf inni guddaan eenyummaa kee gadi bu'ee isa kana bira dabarraa inni sadaffaan gammachuu kee alaan barbaadi waan si gammachiisoo ekelee nan argadhaa haadha koo nan argadhaa abbaa koo nan argadhaa haadhaaf abbaa kee irraa dhaala dhaaluu dandeessi mana barumsaa dhattee barsiisaa irraa beekumsa barachuu dandeessi gammachuun haalaaf namaan hin jijjiiramu inni sirriin si kee jira gammachuun dhugaan si kee jira gammachuun birii dhufu kan yerooti hiyyeessa hiyyummaa sarraanfachiisoo barbaadde daadhii wayinii bitiifiidha achaaf innaa wayinii daadhii machiin irraa kan iddootti deebi'e gammachuu deebi'ee iddootti hin galle arras gammaddee borus gooftaa barata gammadduuf dhaamsi siidhaamu keessan tokko gammachuu gammaddee jiraachuu barbaade nama biraarraan barbaade birrii irraan barbaade hiriyaa irraan barbaade naannoo irraan barbaade namoonni tokko tokko gammachuu guutuu argachuudhaaf jecha soomanii jiraatu biddeen jalinaan dhufe nyaatu aarsaa jalinaan haafame jiraatu aangoo kanaa jalinaan dhufe qabatu ammeenyaaf gidiraa godhanii mana karaa jalinaa ijaaran keetti gammadanii jiraachuu barbaadu naati sittanii mani hundarra kan gammachuu guutuun gammachuu sirrii si keessa jira yeroo dabalee jedha si keessa jira si keessa waan jiruuf nama keessa barbaadi gammachuu si keessa jiru namni biraa haa gammadu malee ati nama biraa ta'a gammachuu nama biraatiin gammaduu barbaade namoonni tokko tokko guyyaa cidhaa dhaqanii jira dhaqanii galanii gaafsana haati manaa ta'anii mushurraatti fakkaatti boru galanii gabaatti mana ta'anii dura jalaa ta'a yeroo hunda veelloo uffachuu qabu namni gammaduudhaaf yeroo hunda cidha taasifachuudhaaf namni veelloo dibana dibachuu qabu mataan qulqulluu akka jedhe dhuguma siniin jedhan ulle gisee bageetta dha si balaachuudha yeroo hundumaa maal ta'a gooftaatti gammadaa gooftaatti gammadda ta'ennaan gammachuun kee keessa kee jira gooftaan lafa keessa waan jiru alaan hedduu jechuu barbaade alaa edda taanaan ati hiyyeessa alaa edda ta'ee jennan ati yoomiyyuu rakkataa harka namaa eegaa gaaf tokko na ajaa'iba piyaasaa keessa darbaa jira namicha waggaa 80 kan cabdulloo bara tokko gululee qabata dhaabatee kana dhabeettaa maatiin kana haadhaan qabu abbaan qabu na gargaara ta'e namichi waggaa 80 kun dhaabusee waggaa 90 gulmee gammachuu keessa garaata jiru bara isaatti ganama isaatti jalaa miliqee malee amma dhuguma otoo haadhaaf abbaa qabaate kadhannaa kana jalaa baattee yaaddaa sammuu tarkatti dhiphate
Kan tura jedheera. Mana dhiphaa keessa jiraachuu cubbuun qabu. Miila ofii ala bulchatu. Sammuu dhiphaa keessa garuu iddoo tun qabu. Mana keessa naannoo soofaa gaa'ela ciistee ragadaa bulta. Yoo isa keessa jiru mul'ata waaqa si keessa kaa'e. Naman taatee isa waaqa si keessa kaa'e gammadu ergaa jalqabdu. Ati yeroo hundumaa gammachuu alaaneetu. Siin kan si gammachiisu isa gooftaa si keessa kaa'e. Eenyummaa keessatti haalaaf baraan namaan hin geeddaramne gammachuu keessa geedde. Kanaaf gandoota irraa hammoota wajjin jiraachuudhaa fi gammachuu kee alaan eegin. Innaa san akkas naa godhan, innaan akka godhan jiraadhan jedhi. Isa si keessatti gammadi. Ati nama guddaadha waan ta'eef. Isa dhumaa gaddiif malee ittiin gaddiin. Namni waan mana isaa keessaa qabu as. Namni waan jireenya isaa keessa jiru sirriitti dhangalaasa. Inni si ajjeesus hafuura jechaa keessa jira. Inni si miidhus miidhi kan jedhu keessa jira. Nagarree Abeel. Abeel karaa isaa qulqulluu Waaqayyoodhaan gama gammachiisu qaa'ee gochuma godheen hanni itti namni hafuura maatti namni obboleessa isaa ajjeese. Kanaafidha fuulli isaa kan gurraacha'e. Kanaaf nama hamaaf jallaa yeroo agartu ittiin gaddiin. Inspire Itoophiyaa kan jedhu tokkorraa jechi tokko fakkii tokko irratti godhu kan hin dhaga'e. Gaaf tokko jedha. Namichatu mana ijaarratee bareechee keessa mana kireeffataa jira. Mana bareedaa ijaaree kilaasii babbareedatti baasee in kireeffata ofiis namichi kee jiraata. Kireeffattoota keessaa inni tokko baay'ee abbaa mana kana hin jibba beektaa. Akka inni badu barbaada. Yeroo inni bahu yeroo itti aada. Jalloonni kunoo isaan akkanaa jedha Daawit. Uffachuu namatti hin gammadan. Ijaarrachuu namatti hin gammadan. Baratee iddoo guddaa ga'u namatti hin gammadan. Fuula ifaa jiraachuu namatti hin gammadan. Kanaaf itti taa'ee gaaf tokko hammi keessaa buutee gaafa dadhabu kosii hammaaree alqaaquu caccabaa keessatti dhaqee waan tortora keessatti buutee dhaqee maal godhaa balbala isaa dura ka'e. Abbaan manaa sun gaafa galu beestaanii hidhamaan tokko balbala isaa dura ta'a. Ati akkas ta'uu dandeessa dhaggeeffatu. Hamaasii qophaa'ee gaarummaatti geeddara Waaqayyo. Manaasii maatii seengatu. Eessa jiraatu? Biyya dhaquu barbaadu Ameerikaa jiraatu. Ameerikaan biyya dhaquu barbaadan miti. Arabaan jiraatu. Hubachuu dadhabiti jinnaa darba itti dhaqee jira akkachaa kan jirtu. Yeroo hundumaa miidhamaa jira tolles. Keessaa jiraatu kana jiraatu. Naannoo mana jiraatu kana jiraatu. Jireenya akka dina jiraata jettee fi akka waan isii murteesse malee akka jallaaf ga'isaa sii jiru miti. Adhaafaan nama kaa'u nama jallaa, dhagaafaan nama kaa'u Waaqayyo wali. Kana sitti. Kanaaf yeroo galu kosii balbala isaa dura jira. Mana isaa kireeffatee jiraatu, dallaa bareedaa keessa jiraatu, garuu abbaa manaatti hin gammadu beektaa. Kanaaf inni gachee kosii sana ilaalee ka'ee kosii sana fuudhee asuma balbala isaa dura ka'ee ofiisa ol seenee namni kun ogummaa keekii hojjechuu baay'ee bareedaa qabu. Baay'ee akka isaan mi'aa namatti tolu. Garuu ol seenee keekii bareedaa hojjetee waan gaarii godhee inni immoo saayinaadhaan fuudhee balbala namicha kosii keessaa dura ka'ee jira keekii kaa'ee. Egaa namummaa namaan keenya waa'ee namaa soosisaa haalli tokko fiigaa dhufee maal gochaa jirtaadhe inni kosii balbala kee dura kaa'e. Al tokko nama kan wal lolchiisu nama waa'ee namaa namatti mudha. Nuti koo waan baay'ee darbinee deemuu qabna gooftaa laallee. Gooftaan otoo himate dhugaa baay'ee qaba. Garuu warra tufan warra saman isaan qabeeyyuu kadhannaa duwwaa kadhatee darbe. Sibii dabsa kanaan qaban. Ollaa kee ga'isaa jiraachuu danda'a. Haadhumti mana kee, ijoollumti kee, abbaan warraa kee, abbaan silalee baal silalee. Maayina gara nu sibii tamnaare, sibuu buufnaare jennee yaa'iboo yoo seebi. Dhiisa nama kamumaa ta'u. Of malee kan namaan beekin. Ati eenyummaa keessi kee jiru mul'ista waan ta'eef. Asaan kee oolmaan kee. Yaannati guyyaa madisisaa qoltu eenyummaa keeti. Eenyummaan kee uffata uffatu hin beekamu. Hindasee maali atoo innoo kosii balbala kee dura kaa'e. Ati maaliif keekii bareedaa fuula keessa hin dhiisi nama nanaa'e. Namni waan mana isaatii qabu qe'ee nama dura kaa'a. Inni kosii mana kootii qaba jechuu isaati. Kanaaf inni kosii as kaa'e. Anis immoo waan mana kootii qabu laphee koo keessa waan qabu keekii bareedaatu jira. Kanaaf immoo kanan qaba jedhee itti muun qaba jedheedha. Nama namaa jedhee muruu barbaada. Nama qabu jira jiraatu baay'ee si akkoo macaa qulqulluu nama wajjin jiraata asii jedhe. Macaan qulqulluu nama wajjin jiraachuu waan gooftaa kan arguu dandeessaniidha. Namoota wajjin jiraachuudhaaf immoo waan karaa kee waan barbaadde godheedha. Karaa kee waan itti gootu sitti hime si gorsaa jiru na caaluu dandeessa beekumsa na caaluu dandeessa. Yeroo sagantaa gara garaa biyya gara garaa naaf fidee
namni eegamee nama kana jechuu dandeessa. Ana beeku ministeera keessatti taasaa yeroo dhaggeeffatu tokkoffaa nama wajjin jiraachuudhaaf nama hundumaa wajjin jiraachuun dirqama keenya ta'e yeroo nama wajjin jiraattu tokkoffaa yeroo hundumaa gammachiisuu hin barbaadiin. Lammaffaa iddoo ofii qabdu of ol kaasa of kabaji jireenya kee keessatti iddoo godhuuf hin buusin. Inni sadaffaan gammachuu kee alaan barbaadin atiyyuu nama gammada simboo qabeessa namni argee appitaayizarii isaa badama. Inni arfaffaa fi dhumaa ittiin gaddiif malee ayi otoo kun galee biyya baay'een si jaalladha lakkoofsa arfaa gubbaatti walagarra hin xumuramu kanaan ammatti nama dhuftee walagarra baay'ee galatooma waddaachuu haadhu shalom nagataa.